Rakkoo hawaasni bishaan dhugaatii qulqulluu irratti qabu furuuf mootummaan piroojektota bishaan dhugaatii irratti xiyyeeffannaa addaan karoorsuun hojjetaa tureera. Keessattuu piroojektota bishaan dhugaatii qulqulluu waggoota dheeraaf lafarraa harkifatan hordoffii cimaa gochuun piroojektonni bishaanii kunneen xumuramanii tajaajila hawaasaaf oolaa jiru. Biiroon Bishaanii fi Enerjii Oromiyaas piroojektota bishaanii iddoowwan garaagaraatti osoo hin xumuramin turan rakkoolee isaanii adda baasuudhaan hojiitti erga galee piroojektonni bishaan dhugaatii baay'een tajaajila kennuu jalqabaniiru. Piroojektonni sadarkaa naannoo bara kana ijaarsi karoorfaman gara piroojektota 40 yeroo ta'u isaanis sadarkaa adda addaa irra kan jiranii fi bara kana immoo isaan keessaa piroojektota 26 xumuruudhaan tajaajila uummataatiif oolchuudhaaf karoorfatee hojii jajjabeessaa hojjechaadhaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Akkuma kana piroojektota sadarkaa guddinaa buleeyyiin 106 kan jiran yoo ta'u isaan keessaas piroojeektii 56 bara kana xumuree tajaajila uummataatiif oolchuudhaaf karoorfateeti jira. Walumaa galatti egaa piroojektota sagantaalee garaagaraatiin xumursiisee hawaasa miliyoona 1.9 ol ta'u tajaajila kennuudhaaf hojii babal'aa hojjechaa jira jechuudha biiroon. Godinaalee Oromiyaa hojii bishaan dhugaatii irratti xiyyeeffannaan kennamee keessatti hojjetamaa jiru godinni Booranaa tokko. Aanaaleen godina kanaa irra jireessaan gammoojjii keessatti argamu. Hawaasni aanaalee godina kanaa bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeenyatti argachuu dhabuun rakkachaa turan. Waggoota muraasaan asitti garuu xiyyeeffannaa mootummaan hawaasa horsiisee bulaatiif kenneen fayyadamaa dhufaniiru. Hawaasni naannawaa kanaa kan duraan nyaata loonii fi bishaan barbaacha naannoo tokko naannawaa birootti godaanaa turan yeroo ammaa bakka tokkotti qubatanii bu'uuraaleen misoomaa garaagaraa hojjetamee fi akka itti fayyadaman ta'aa dhufeera. Keessattuu bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeessuu irratti bajata mootummaa fi deeggarsa dhaabbilee garaagaraatiin piroojektonni bishaan dhugaatii ijaaramanii tajaajilaaf oolaa jiru. Sadarkaa naannootti piroojektonni qabamanii hojjetamanii xumuraman keessaa tokko ka magaalaa Bokkuu Tuqaati. Inni lammaffaan immoo galchatti piroojeektii galchatti simuu isaadha kan hojjetamaa jiru. Isaan keessaa bishaan dhugaatii ka magaalaa Tuqaa xumurame har'a baatii 2 tajaajilaaf banaa akka ta'e uummanni itti fayyadamaa jiru jechuudha. Maddi kuni naannoo magaalaa Bokkuutti argama. Diicinaa Weelfiildii kan keessa boolla gara 14tti jira. Boolli kun immoo aanaa Miyootii fi aanaa Mooyyalee magaala Mooyyalee dabalatee uummata hawaasa bal'aadha asirraa kan fayyadamu jechuudha. Isun keessa immoo bishaan magaala Bokkuutii fi piroojeektiin keenya sadarkaa godinaatti hojjetaman kan akka Dhibaaboo Mogorree maddi isaanii asumarraa ka'eeti kan uummata kana kiiloomeetira 40 haga 60-70 deemee kan tajaajilaa jiru jechuudha. Magaala Bokkuurraa ka'ee immoo haga Hiddiitis magaala Hiddii Lolaa naannuma kanarraa uummanni bishaan tajaajilamaa jira jechuudha madduma kanarraa. Aanaalee godina Booranaa naannoo gammoojjiitti argaman keessaa tokko aanaa Mooyaaleeti. Aanaa kanatti piroojeektiin bishaan dhugaatii bara kana xumuramee tajaajila kennuu eegale piroojeektii bishaan dhugaatii Tuqaati. Piroojeektiin kun bajata biiroo bishaanii fi Enerjii Oromiyaatiin kan hojjetamedha. Piroojeektiin Tuqaadhaa yeroo gabaabaa keessatti kan xumurame tajaajila uummataaf illee akka oolu taasifame. Isa qofa osoo hin ta'in sagantaalee garaagaraatiin piroojektota baay'eetu achi keessatti hojjetamaadhaa jira jechuudha. Boolla qotuu hojii wal qabatee piroojeektii sagantaa GCF'n fakkeenyaaf piroojeektiin Colqaasaa jedhamu kan sagantaadha. Yeroo ji'a 2 walakkaan guunnee keessatti xumurame tajaajila hawaasaatiif haalli itti ooluu danda'etu jira. Piroojektonni neetworkii Booranaatii hojii wal qabatee jala jalaa kan hojjetamaa jirantu jira. Afrikaan Development Baankiidhaan kan hojjetamaa jirutu jira. Piroojektonni baay'een naannoo sanitti karoorfamanii aanaa Elooyyaa keessatti Malkaa Soddaa aanota baay'ee keessatti piroojeektiin baay'een rakkoo naannoo san jirtu kan duras naannoo sanitti mudachaa turte akka dandamataniif piroojeektii baay'eetu hojjetamaa jira jechuudha. Kana irratti biiroon deeggarsaa fi hordoffii walirraa hin cinne taasisuudhaan hojiin sun akka milkaa'u ta'uu danda'ee jira jechuudha. Piroojeektiin bishaan dhugaatii Tuqaa xumuramee jiraattota magaalaa kanaa fi naannawaa magaalaa kanaatiif boonoodhaan
tajaajila kennuu jalqabeera. Garuu hojii kana dhumnamni yeroo gabaabaadha. Amma ammoo hojiin boonootiin hojjechaa jira gara mana manaatti galchuu fi iyyannoo namni galfachaa jira malee gara manaa galchuus hin seenne amma ammoo gammatti boonoodhaan bishaan uummatii fayyadamaa jira. Magaala keessaa boonoo 16 jira. Gandoota kaan irra gar boonoo 10 jira jechuudha. Walti boonoo 26 jira. Projektiin biraa projektii kan irra hojjetame boonta projektiin jedhamu sulleen gar boonoo 10 qaba. Gandi baadiyyaa akka Fugug Buulati Farraatti walumaa galatti gar boonoo 36 jira jechuudha. Jiraattonni magaalaa Tuqaa kan duraan bishaan dhugaatii namaa fi beelladaa dhabanii rakkachaa turan ammatti dhiyeenyatti bishaan dhugaatii qulqulluu argatanii itti fayyadamaa jiru. Kaarree qabullee narree waraabbata. Kaarree hin qabnu duddaan bishaan kun akka malee booru bishaan ammoo waraabbachaa ture. Niitiin ulmaatu hundoom jarkeen baattee bishaan guuraa turte akka malee rakkoon nu dhaqqabte. Arreefa hin qabnu waan faattee fidattuu hin qabnu. Horii achi waraabna, ka dhugaansa achi waraabna, biyyee minan nu obbaate, ulmaan manan nu doote, ajili bisaanii akka malee rakkoon guddaan nu dhaqqabee ture. Amma galata rabbi bishaan qayiteenna waraabbanna, shaayii biddir dhaabanne, dhumne hookin jala fudhanne itti naqan. Galata rabbi amma akka dassa jira, ka dhugaansallee qabna, horiillee dhugaasii waraabneen kenninaaf waan dassa hee jirra. Yeroo nu dabartee jirti karaa bishaaniitiin. Namuuf humbira waraabbatu malee. Kaolla suniileen olla kan hin deemu. Kaachiilleen garaan hin dhufu. Garum jiru waraabbachaa tura. Minumuufi jala waraabbachaa turan. Garee qoxxorame. Bisaan kunini gaaf duri nami dadhabaa jira roolleen nurra fagoo dambi qorbaati kiiloomeetira fagoo tadhawaa jira aroon dhawaa sullee nurra cabsitee halkan roobatu yubadde dhiqayyoon duri jirtullee hongee bonaati wal qabattee ya fooqatte bisaan lafin jirani hojja sila bisaan kunini nu derejitii fi mootummaan hojjate sila nu gadi fidini nami sila laftan gubbaatti jiraachuu hin danda'u jili bisaanii bisaan kana mootummaan nu hojjate derejitii waan adda addaatti kadhate nu hojjate nu midhaasennaan akka malee galatoonfan. Bon jechuun nama hojja bisaan hin qabne jiraachuu hin danda'u. Wanni nami jiraatuun bisaan, wanni sa'i jiraatuun bisaan. Kanaaf bisaan kanan manaaf manatti isaa bu'aan arganne saa qabnu sa'illee bonaan nurra obbaa sa'illee didiqaa sa'i didiqaan kaallee ilmaan ree waan qaban saa tokko waan loo waan qaban asuma dhuganii bisaan dansaa arganne. Bon kan aduu kasan agartan kana lafti aduun akkam baat kana hojja sila bisaan kun sila hin jirre nami sila laftan keessa jiraachuu hin danda'u akka nam tokkootti rakkoo nu fureera galata waaqaa galata mootummaa. Dhugaaf bisaan kan hin qabne akka malee rakkataa turre hundoo bisaan nutti hin dhiyaatanii fagoo waraabbannaa naanneen diiran mi'aati galgala galtii horiin boruu yaa galgala gala gara guddoo rakkataa turre. Ammoo galata rabbi amma balbalum keessaatti waraabbannee yoo horii obaafannee yoo nama dhunne amma akka dansaa qabbanoomne jirra. Ammallee galiirraalleetti bisaan kun daqiiqaa muraasa keessatti yoomsuun hojjetame yoomsuun wani cummidhaagee akka waan bishinii hojjete nu dhaqqabee waan sun guddoo irraa gammannee warra akkas hojjeteellee galatoonfanne galata rabbi amma akka dansaa fooyyomne fooyyee argannee jirra. Koona cufaatti midhaasanii tokko waltiin deemu namuu bakkuma jiruu waraabbate. Hagargar hin qabne hatara hin qabne hagisee waraabbatee galu. Pirojektiin bishaan dhugaatii kun hojjetamee erga tajaajila kennuu jalqabee jiraattota naannoo kanaarraa rakkoolee hawaasummaa garaagaraa irraa furee jira. Durii eelaallee waraaba turre. Eegee mootummaan haroo qotee haroo haallee turre. Haroon kaallee nama gubbatte. Amma bobboni kun bona xirri atoo bisaan kun nun dhaqqabinu namni nu yabba'e horii dhiisi. Amma namni bisaan kana eegee argate akka malee gammachuu argan. Atoo waan dhibi dhabnellee bishaan kanaan hin jiraachuu jira. Uffata heenneen dhiqannaa, sagalee heennaan hin dhaabannaa, abbaan horii qaba horiin obaafata. Akkasiif waan rakkoo yaayuu nurra dhiqqaadde. Galata waaqa. Gammachuu gurgurtaa qabna. Mootummaa heennallee hin eebbifnaa fi namni nu hojjetellee hin eebbifnaa. Harkisullee na eebbifamuuti. Duri ka bishaan booruu dhugaa turre amma tan bishaan qulqulluu dhuguu jirra. Meeshaa horiin kennallee bishaan qulqulluu dhuguu jira. Akka malee furmaata dassaa argan.
Amma boonoo tanayyuu warruma kabaabii kanaa waraabbata malee warri gara ibiitillee boonuma ofii waraabbata namuu boonuma ofii waraabbata malee boonoo keenyatti hin dhufan. Waan boonoo qabaniif jechuudha. Erkeen tokko shawaa dhaqan ijoollee dhiqan gaanii miin dhiqannu naf keen dhiqannu wayan dhiqannu tanaafuu guddoo rakkachaa ture. Eegi bisaan kun nuu dhufan ammoo nu sababnaan bisaan daakatu waan fedhi teenna qulqullummaa nafa keenna amii keenna anaaf keenna waa'ee keenna hawrii keenna cufa ba'uu jira. Tanaafuu waan guddoo armaan nu gootanii galatoomanna. Baadiyyaa jira muula nuti dhiyaatanii bisaan maddaala nuti dhiyaatanii guddoo gargaaraa turre bisaan yeroo argan kana qorsi beesanti binnaan nabbaan hin qabnin oolan dhudduu ifa akkasumaan rakkachaa oolte. Tanaafuu rakkoo sun qorsitti hin barbaanne qulqulluu erkeen qulqulloon naqannee dhumneettini ilmeen teennallee wanni irra dhawwan jirtu bisaan qulqulluu haraammoo garaasiin seenna akka saba dhuguu jirti. Dansaan akka malee irraa waan guddoo arganne jechuudha. Bishaan aniyyuu malee hiyyaasi asuma bahee waraabbadha. Duraan akka malee rakkachaa ture. Birra 40 bitu. Birra 40 jarkeenii tokko jaa bitu diirama jaa ganam hahaan hin jiran itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Amma eegisuni akka malee gammanneellee bishaan asuma fudhannaa banaa jedhanii iddum tokko bana yerum tokko banamaa jechuudha. Yeroo tokko banamu uummati hundinuyyuu bishaan kana hin argata. Piroojeektiin kun xumuramee erga wal harkaa fuudhameen booda jiraattonni magaalaa Tuqaa walitti fufiinsaan tajaajila bishaan dhugaatii akka argataniif tajaajilli bishaan dhugaatii magaalaa kanaa addatti hundaa'ee hojii jalqabeera. Fuula duraaf malli jiraattonni magaalaa kanaa lakkooftuu bishaanii galfatanii itti fayyadamuu danda'an irratti hojjetamuu qaba. Orfannaan keenya guddaan bishaan kun uummatii keenya yeroo baay'ee warroo bishaaniitiif rakkachaa waan tureef addaatti piroojeektiin kun jabaatee uummatii keenya faayadamaa akka ta'u dabree ammoo manaalletti warroota fedhii qaban fedhii isaanii sun guutuu fi manaatti akka galanii isaan ammoo akkuma boonoo irraa faayadama ta'an kan manni isaaniilletti dhuunfaan namni galfatee akka inni faayadama ta'uu fi karoora akkasii qabnaa jechuudha irratti hojjechaa jirra. Mallam nuti deemaa jirru qarbaa'ee qotaari suni akkaataa ittiin qotaariin argamuu danda'u dhaabbata kanaan dura dhaabbata bishaanii qaban hedduu isaanii gaafannee information gaa irra fudhannee jirra. Akkaataa isaan jiran ammoo dhaabbati kun qotaarii galii mataa ofiitiin dhiyeessuu akka inni danda'u xaala iyyannoo sadarkaa godinaa barreessee godinni ammoo xaala sii barreessee Oromiyaa barreessaa Oromiyaan ammoo xaala sii barreessee gabaa irraati kan hidhattee akkatiin deemtee bitattu. Ammaatti ammoo dhaabbati keenya kun dhaabbata reefu dhaabbatee galiiyyuu ji tokko dabre qofa boonoo irra kan sassaabamne sullee waan suuphaaf waan adda addaatiif oolchaa jirra. Aga hin argatin aga ammoo waan ittiin bitan hin argatin hin dhiifnu magaalota dhaattuu keenya jiran warroota fakkeenya qotaarii kana irraaftee yookiin tirfi qaban yoo jiraatanii isaanii wal qunnamnee faayidaa uummatii keenya kun akka isaan galfatanii irratti hojjechuu jira. Piroojeektiin kun hojjetamee tajaajila kennuu jalqabus boonoowwan bishaanii ijaaraman kunuunsa dhabuurraan kan ka'e kanneen tajaajila hin kenninellee ni jiru. Kanneen hordofanii sirreessuun hawaasa naannoo kanaa fi dhaabbata tajaajila bishaanii magaalaa kanaarraa hojii guddaatu eegama. Rakkoon ammoo hajiru ammaan tana boonoo hanirra diqoo afaan kanaa taa'ammaatee nam rakkise. Muchaa caccabee jechuudha. Haa marguu jirta rakkoon jiru. Haan ammoo silaa oduu muchi kuniyyuu sila paayipii wayii jiraatee itti fayyadaman ta'e namidduutu akkasii waraabbataa jechuudha. Fulaan namni rakkoo qabdu fulaan mucha ta'an bananii cufaniin tanaatti irraa bubuqqa'ee jira. Ayyee harki nama danda'eera mucaataan banu oduu isaan banamanii ni dhufu halkan kanaayyuu shaawwessaa dhageenyee dhumne nu ilaali. Yoo dhayini isaa itti hojii agaa dhattee qadhabaa baay'ee ilaaltee hin duudhini hin duudhamu. Qadhabaan kaalleen sababa duudha sun kaalleen irra nyaatamanii jiran. Yoo nyaatamanii eegis baanatu ta'e qabatee hin banne rakkinni harka nu qabkan kanaan nu midhaagu mali. Tuubboon baadiyyaa irratti yoo xiqqaatee iddoo 4-5 bakkinni wal gaddiisee deemnee suphinee jira jechuudha. Boonoo cufaa namni itti ramadamee jira. Cufti tokkoon isaa abbaa qabaa jechuudha. Akkasuma uummatiyyuu akkasii uummati kun ofii isaatti tiffatu uummataallee kakkaasine uummanni abbichi dhuunfaa sun qofa nama ta'e boonoo waraabsuun qofa irraa takka hin dhiibne ammoo isaan ofii isaaniitti akka qabeenyi isaaniitti waan jennaan yeroo baay'ee bishaan rakkachaa waan turaniif kun qabeenyi isaanii kaman kee jiru waan taateef qabeenyi nama cufa waan taateef abbaallee itti goonee uummatillee akka isaan tiffatan kun godhamee jira jechuudha. Kan faankishiin ta'e hojjechaa jiru muchoo isaa yookiin ammoo filattiin bishaan muchoo kanaa hedduun isaa hammaatee jira. Tokko afaan lama qofti hojjetanii jira. Akkasuma sadii hojjetanii jira. Is kanaaf ammoo fuulduraaf nulleen gam kennaani ogeessa barbaannee nullee akka hojjetamuuf itti deemaa jirra. Hojjechuu akka dandeenye hin deemne achi immoo deeggarsaallee barbaannee hojjechuu dandeenya. Godinuma Booranaa kana keessatti jiraattonni aanaa Dubulluq
ganda laaftoo kan kanaan dura piroojeektiin bishaan dhugaatii hojjetamee fi jenereeteraan tajaajila kennaa ture gara soolaariitti jijjiiramee fi tajaajila bishaan dhugaatii guyyaa guyyaan sa'aa namaan argachaa jiru. Magaalirra waraabbanni durii Dubuluqi baay'ee fagoo achi yaanee waraabban. Wanni naafxaan hojjetti naafxaa kaan hin argannu nurra citanii waan waraabbannu dhabnee gargar. Amma sooralii dhufte immoo akka dansa waraabban. Akka dansa jijjiiram dansa irraa argan. Yeroo hundaayyuu argan gisa cufaayyuu waraabban amma yeroo hundaayyuu cufin bisaanuu waraabban. Hinum qabne. Gisa cufaayyuu waraabban. Gisa waraabba cufeen cufum waraabban nam. Fuulaayyuu hin beeknu amma achi. Yoo gabayaa dhaqanne malee. Wanni nu fuulaa beennuuf gabayaa callaa. Garbi isaaniiti achi fuulaayyuu hin beeku. Asuma waraabban. Kidansa furanna kidansa nurra furee afuur baafanne wamaayyuu amma rakkoo hin qabdu garbi isaaniiti. Harma deemnee tun Dubuluq waraabban. Motoriin nu dhaabbattee jirti. Agisiin dhaabbattee illee naafxaan ammaacha guyyaa garii waraabban nu dheeboo oolayyo. Agis oolan dhufe rakkoon homaatu hin jiru bisaan waraabbanne maatii ta'enna galle sagalee ilme ta'enna dhaabne akka firii buluu jira. Asuma waraabbachuu jira. Yeroo hunda cufin argan agis oolan dhufe akka dansa argan galgala ganamaallee akka dansa arganne jira. Sa'aatii lam deemne bisaan fadhamne sa'aatii 10 fagalle sa'aatii 7 fagalle aduu bobeettu keessa akka malee goddaamne jirturi. Amma immoo eegi motorri tan arganne jiru dansa jirra akka dansa waraabbannaa bisaan sa'aatii feetetti argannaa galgal deemna ganam deemna sa'aatii feetetti arganne daqiiqa tokkuma kennuudha qaban. Ilmeen ta'een bisaan akka dansa argatu horiin keenya bisaan akka dansa argatu akka dansa irra jiraan. Sa'aatii feene sagalee daa'ima kan dhaqqabsiifne horii keenya sa'aatii feene bisaan obaafanne boqonna dansa qabna. Eertooraa kana jijjiirame ennaan akka dansa bisaan dhuguu jira. Sa'aatii feenetti argan. Sa'aatii feenetti arganne itti jiraachuu jira. Naanni kaloonillee kareellee ishi boonoo bishaanillee jarkeena waraabbatanillee kallee gargar nu ijaaran bu'aa guddoo irraa argan. Bu'aan guddoo nurraa arganne duri Dubuluq kiiloomeetirii asi 8 kiiloomeetirii 8 nadheen jarkeen duddaan deemti. Ishee amma maantana aga manaa boonoo bisaaniitti kiiloomeetirii tokkoo fi waa jechuudha. Faayidaa guddoo irraa arganne jechuudha. Kan bisaan duri nu achi deemanii qaayilaa keessa namni jarkeena uranii jarkeena waraabanii sunaan qanqatanii amma asumatti asuma motorii nu midhaasanii akka malee irraa gammanne jechuudha. Amma ka sooralii arganne ka bobaan labadin jen ka bobaan hin jirin jen bisaan dhuganiin aduu ka sooralii ka bisaan calla gadhiisanii gammachuu guddoo aga gisee bobaa irra arganne jechuudha. Piroojeektonni bishaan dhugaatii godina kanatti tanaan dura hojjetamanii boba'aadhaan tajaajila kennaa turan gara teeknooloojii soolaarii anniisaa aduutiin hojjetu kanatti jijjiiruun hawaasni tajaajila bishaan dhugaatii akka argatuuf mootummaa fi dhaabbileen garaagaraa deeggarsa gochaa jiru. Biiroon bishaanii fi Inerjii Oromiyaas hojii akkasii babal'isuu irratti hojjechaa jira. Dhaabbilee miti mootummaas qaama arjoomtotas mootummaanis amma sagantaa adda addaan kan geggeeffamu jira sadarkaa naannootti. Tootaalii diizaayinii kennam qorannoo nu qorannu jalqabe guutumatti gar soolaarii jijjiirree jira jechuudha. Wanti ibsee keessa bahee jira, wanti jenereetara keessa bahee jira. Dokumentiin ijaarsaatu kan qophaa'ee sadarkaa naannootis godinaatis aanaatis akka gosa soolaariitiin qofa hojjetamu jennee itti walii gallee bifa kanaan itti deemaa jira jechuudha. Maali bu'aan argamus tajaajilli argamus kaan irra fooyya'aa ta'ee waan argineef. Lammaffaan immoo baasiin naannoo sun jiru investiment kostii isaa malee akka malee salphaa waan ta'eef bulchuufis salphaa waan ta'eef isa sana filannee garasitti deemaa jirra jechuudha. Fageenyi aanaaleedha magaalota buufata bobaadhaa yookiin fuel stationii irraa isaan qaban geejjibsiisuu wajjin wal qabatee rakkoo kanaan dura turen iskiimonni bishaanii hojjetamanii yeroo itti tajaajila irraa eeggamu itti fufiinsaaniin kan inni ture jechuudha. Amma gara soolaaraa kanatti gaafa jijjiiramu investimentii koostii malee baasii xiqqaadhaan tajaajila uummanni kan argatu ta'uusaa bishaan duraan gaafa bobaadhaan bitan san birrii guddaadhaan bitan amma birriin itti bitan illee xixiqqaa ta'uusaa suphaaf baasiileen garaagaraa suphaadhaaf ooltulleen haalaan itti gadi bu'ee itti irratti ta'uusaa irraa kan ka'e tajaajilli uummataa yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa itti fufinsaan tajaajila akka argatan
hojii babal'aadha hojjechaa jira jechuudha biiroon akka biirootti.